Ani maaliif siif hin taane maaliif yeroon danamiita waan sitti balleesse qaba ilaalcha tanaaf qabdu kan namni dhugofa yoo ta'e maaliif gara jireenya koo dhufte jireenya koo keessatti deebi'ee sirraa baradheera galatoomii. Aishama harka fuunee ilmaan Oromoo mara keessanuu lafuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a gaafii keessa yeroo baay'ee deddeebitanii na gaafattaniif deebii isinii fidee dhufeeni. Deebii sanaaf immoo irratti naaf hirmaadha. Irraan darbiina viidiyoo kana jechuudha gabaabaadhumatti. Egaa yeroo baay'ee YouTube subscribe nu godhi jettee nu qabda. Garuu YouTube kana irratti maal hojjechuu akka yaadduun nutti himneeni calmatti akkasitti tanaan jettu baay'een keessanii. Yeroo baay'ee isinitti mira deddeebi'eeti garuu hin dhaggeeffanne malee jechuudha. YouTube koorratti ani yoo na gargaare waaqayyo gargaarsa keessan faana waa baay'een irratti hojjechuu yaada jechuudha. Garuu immoo irra caalaadhaan kan inni irratti hojjechuudhaaf hawwii qabu. Maatiiwwan baay'een akkuma amma fakkeenyaa nuti ijoolleen baay'een jiruun biyyoota Oromoo kanarra taa'anii nuti warreen haadhaaf abbaa qabnu gaafa haadhaaf abbaa keenya irratti maxxansinu wantoota garaagaraa isaaniitti dhagahamu. Maatiin illee biyya keessa jiranii kan namni rakkina isaanii nu banneef qixuma maatii keenya ijoollee godhatanii ijoollee isaanii haala garaagaraatiin duraa boqotanii ergi guddatanis haa ta'u osoo guddatiin illee ulmaa keessatti ijoolleen baay'een duraa boqotu jechuudha. Gaafa sana gaafa nuti baanee gallu kana homaayyuu jijjiiramnes galuu baanu jijjiiramnes gallu itti dhagaamatu kan koollee jiraatte jedhu jechuudha. Namoota isaan rakkatanii rakkinni isaanii argamu namoota baay'ee gargaara warreen akkasii garuu namni gargaaru ni jiru laphee isaanii baay'ee miidhamti jechuudha. Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti akka namni gargaaruuni osoo hin ta'in waan social media kanarraa argadhuun parsantii 25 namoota akkasii waan maatii kootii godheef namoota akkasii gargaaruun barbaada jechuudha. Maaliif rakkataniif dhabaniif osoo hin ta'in akka ittiin dhaga'amni tokko kan koollee daa'imni kosuni tokko qochuu baattee itoo jiraattee akka hin jenne jechuudha. Kanumaaf jennaan egaa baay'een keenya hin beekna ijoolleen baadiyyaa fakkeenyaaf ijoollee maatii keenya isaatiitti bishaan waraabuu geenyetti yoo ana jarkaana tokko fiddee beeluuf illee deemee fidiinii itti dhaga'amaan akkasiin nu jedhu waa baay'ee nutti himnu jechuudhaani. Kanaaf iyyuu namoota akkasiin irra caalatti iyyuu xiyyeeffannoon kun namoota akkasii irratti jechuudha. Namoota akkasii namnis illee hin hojjetu hin jiraatu garuu madaa laphee isaanii namni hin hubatuufi jechuudha. Amma nuti galee mana barumsaa illee dhaqnee nuti dhufnu amma nu arganii daa'ima isaanii sana yaadatanii itti dhaga'amanii nuti immoo waan daa'imni isaanii sun itoo jiraatte gootuu sana nurraa gaafa argatan immoo hamma tokkoon cabni laphee isaanii fayyaa jedhatanii yaada jechuudha. Yaadni kee gaariidha yoo jettanis naaf barreessa lakki yaadni kee sirrii miti yoo jettan immoo naaf barreessaani asumaan immoo warreen hamma har'aatti na gargaaraa jirta yaadaanis haa ta'u karaa kamiinuu gaafa namni kutadhee dhiisee jedhu itti dhuftanii akkamitti lakki dhiisuu hin qabduuni hojjedhuun iddoo dadhabdeetti si gargaara jettanii nallee gargaaraa jirtan namoonni galata guddaa narraa qabdu jechuudha. Ammaan asumaan jechuudha. Warreen immoo ammarraatti subscribe naaf hin gooneen osoo biyyan galiin yeroo dhiyoo keessatti biyya galuu fi biyyaan subscribe koo tokko waan agarsiisanii sa'aatiin ilaalcha rakkoon qabu maallaqaan ittiin guuttadha jechuudha. Kanaaf jennaani YouTubein keessaa naan jettu yeroo baay'ee as kaa'ee naan jettu YouTubein koo profaayilii TikTok kooti jala hin jiraani yaada koo kanas yaada nama gammachiisu immoo yaada sirrii miti